Kabajamtootaaf jaallatamtoota akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti rabbiin galanna ga'uun isiniin jedha. Egaa baga jiraattaniin isiniin jedha. Amma gara iskiriinaa fuula jawala kiyyaatti dhufeetan jira. Egaa barnoonni kiyyaarraa haala kamiin viidiyoo tokko nyaata garaagaraa yoo hojjechuu feene keeka garaagaraa egaa nyaanni hojjetamu gaa hedduutu jira. Nyaata kana yeroo hojjennu haala kamiin hojjechuu dandeenya utuu viidiyoon keenya yookaan suuraan keenya hin mul'anne haala waan nyaatamu sana qofitti agarsiisuudhaan fakkeenyaaf yoo keeka tokko hojjetaa jiran yoo buskuutii tokko hojjetaa jiran shaambuusaa tokko yoo ta'e shaambuusaadhuma kana qofa agarsiisuu keeka kana qofitti agarsiisuu yookaan harki namaa yoo mul'ate smartphone qabu viidiyoon keenya haala mul'achuu dhiisee haaluma suuraa qofitti achirratti ilaalamuun haala kamiiniyyee hojjechuu dandeenya jettanii na gaafattanii turtanii. Egaa anis waan sanarraan qabadhee isiniif dhufeen isiniin jedha. Egaa karaa lamaan hojjechuu dandeenya. Tokko suuraa irratti hundoofne waan sana suuraa bakka garaagaraa irraa fiddanii suuraa kana irratti illee dubbachuu ni dandeessu jechuudha. Amma namoonni tokko warri yuutubaroota irra gadhiisanu kan namoonni biraa dawulaan biraa yookaan wanti biraa hojjetanii gadhiisanii jedha waan sana sagalee isaa irraa balleessanii viidiyoo sana ofii isaaniitii sagalee irra godhatanii irratti hojjetu jechuudha. Viidiyoo namni biraa hojjetee jiru. Inni tokko immoo ofuma keessanii of biratti kaameraa moobaayila keessaniitii waraabdanii haala itti agarsiiftanudha. Kanaafiyyuu yoonii fi moobaayila keessanirraa qafoorraa kan agarsiiftan yoo ta'e jedhee yoo suuraadhaan kan agarsiifnu ta'e suuraa moobaayila keessaa appiliikeeshina kana fayyadamtu jechuudha. Appiliikeeshina kana pileestoorii keessa ni jira. Suuraa sagaa kun akkuma arguu jirtan gadi buufattanii irraa fayyadamuu dandeessu jechaadha. Inni kan qafoo keessanii immoo kunoo isa kana jechuudha. Egaa kan koo kaameraa moobaayila kiyyaa isa kana waan ta'eef kaameraadhuma moobaayila keessanii fayyadamtanii fakkeenyaaf kunoo kaameraa kanaan akkasitti dalgatti deebisee waan fedhe yoo waraabee jedhee waan waraabu kana waraabaa agarsiisaa irraa viidiyoo sanallee deebisee dhaabaa akkasitti irraa fayyadamuu danda'a jechuudha. Amma garuu baneetan waan biraadhaan appiliikeeshina biraan waraabaa malee isa miti. Yerooniif nyaata tokko agarsiisuu feetan akkasitti kaameraa kanarra godhattanii yoo immoo namni isin bira jiraate immoo baay'ee gaariidha. Isin bira dhaabate irra isinii qaba. Yoo immoo nama biraan qabaanne egaa ofuma keessanii fataa akkasitti walqixxeeffataa akkasitti namatti agarsiiftuun isiniin jedha. Egaa qafuu moobaayila keessanirraa namni dhabe hin jiru. Kaameraa moobaayiliin dhabe hin jiru. Kunoo moobaayila isa kanaan fayyadamtu. Erga immoo kanaan waraabdanii kanaanis immoo waraabdanii jettanii kan isin immoo keessatti immoo waan kana immoo fiddanii walitti hiitanii bareechitanii maqaa yuutuubii keessanii irratti barreessitanii walqixxeeffattanii kan yuutuubii irratti gadi gadhiifattan immoo kunoo appiliikeeshina isa kanaa jechuudha. Kaayin maaster kan jedhu pileestoorii keessa illee ni jira. Ammas immoo kiroomii kanarra galtanii kiroomii kanarraa kaayin maaster jirtanii oriijinaala isaallee gadi buufachuu ni dandeessu. Yoo feetanis immoo diskiriipshinii viidiyoo kanaa jala isiniif hankaa kaayin maasterii kan achii gadi buufachuu ni dandeessuun isiniin jedha. Erga waan kana bareechitanii jettanii amma fakkeenyaaf kan suuraadhaan jiru amma qafoo keessa galee yoon isinitti agarsiise egaa amma kunoo kana yuutubaroota irraan fuudhee suuraa kana akkanatti fidee walitti hidhee faayidaa isaatiif kana irratti dubbata akkasitti agarsiisuu dandeessu jechuudha. Amma kunoo kana arguu jirtanii kun faayidaan isaa maal akka ta'e jedhee asirratti ilaaluu dandeessu jechuudha. Kana egaa wantan isiniif qabadhee dhufeen isin viidiyoo isaa kana akka itti dhaqee walirratti hidhu isinitti agarsiiseera. Egaa jalqaba kaameraa keessan fayyadamtanii waraabbataa agarsiisaa dhaabaa amma fakkeenyaaf yoo qibaatii tokko agarsiisuu feetanis egaa fakkeenyaaf isiniif kaana malee isiniif gala wanti kun hundi isaa wadheen abdii qaba. Viidiyoo kanarra godhattanii sana booda kaayin maaster kan jedhu kana keessa gallee waan waraabne kana haala kamii walitti akka hiinu isin agarsiisaa nafaana turaan isiniin jedha. Amma kallattiidhaan gara kaayin maasterii deemaan jira jechuudha. Erga viidiyoo sana kaameraa keessanii waraabbattanii jettanii gara kaayin maasterii kana dhuftanii jechuudha. Yoo kaayin maasteriin keessan gosii kanaa ta'e kireet noo ka jedhu kana akkasitti bakka kanaan seennaa jechuudha. Kireet noo kireetii kana yeroo rukutee jedhee 6/9 kana 16.9 kanarratti next ka jedhu kana rukuttuu jechuudha. Erga next kana rukunnee jennee kunoo akkasitti fidee nuu baasaa jechuudha. Egaa kan viidiyoodhaan jiru yoo agarsiisuu feene fakkeenyaaf baagiraawundii dugda booddee kanarra yoon godhadhee jedhee kunoo baagiraawundii kana akkasitti guddistuu hanga viidiyoon keessan dheeratu sana kana dheeressuu qabdu jechuudha. Hanga viidiyoon keessan dheeratu erga viidiyoo keessan akkasitti dheeressatanii jettanii duuba deebiin sin agarsiisa. Amma fakkeenyaaf dhufnee kaayin maasterii kana keessa yeroo gallee jennee 16.9 kana rukuttuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf yooniif kan suuraadhaan agarsiisuu feetanii jettan kanarratti illee gochuu ni dandeessu jechuudha. 9.16 kanarrattis hojjechuu dandeessu. Kan yuutubaroota garuu 16.9 jechuudha. Yoo suuraadhaan ta'e jedhee 9.16 rakkoon qabu walitti fiddanii irratti hiitu.
16 kana asirra yeroo rukuttanii jettan kunoo next ka jedhu kana arguu jirtanii next kana jechuudha. Yeroo kana kanatti rukunnee jenneenne images ka jedhu kana keessa gallaa jechuudha. Keessan irratti KineMaster Play Store keessa buufamu background jechuu danda'a jechuudha. Bakka kanatti keessan background jedha image jedha kan koo garuu bakka background kana rukuteetan kana keessaa ka feetan filattanii jechuudha. Adii feetan, gurraacha feetan, ana fakkeenyaaf malkii kana filadheen jira. Sana booda akkanatti dheeressaa jechuudha. Quba keessaniin qabdanii akkanatti dheeressitu jechuudha. Kunoo hanga viidiyoon keessan dheeratu yoo viidiyoon keessan daqiiqaa 10 ta'e kana hanga daqiiqaa 10 harkisuu qabdu jechuudha. Daqiiqaa isaas kunoo mallattoo diimaa kana irratti argaa jirtu. Ammala kunoo daqiiqaa 2 gaheera 2:35 ammala sekoondii daqiiqaa 3 gaheera jechuudha. Akkasitti dheeressitanii erga dheeressitanii kaatanii jettanii akkan gara mirgaa kanatti harkiftu jechuudha. Achi sana booda layer ka jedhu kana keessa gallaa jechuudha. Kunoo layer ka jedhu kana leerii kana keessa yeroo gallee jenneenne media ka jedhu ka gubbaarraa kana rukunnaa jechuudha. Erga rukunnee jenneenne viidiyoon sila waraabeen fidaa jechuudha. Viidiyoo waraabeetu jiraan akka mataa kiyyaatti isinitti agarsiisuudhaaf viidiyoo kana yeroo rukutee jedhee kunootii jechuudha. Amma viidiyoo kana akkasitti gadi rukutaa isinis viidiyoo waraabbattanii qafoo keessan keessaa qabdanu akkanatti fiddanii asirra gashituu jechuudha. Yeroo asirra gashitanii jettan kun akkasitti hin guddiftu jechuudha. Yoo feetan bakka kanaan guddiftu. Bakka kana rukuttanii kunoo isa ofii kana gara mallattoo adii kanatti achi dabarsitanii akkanatti fuula iskiriina keessanii guutuu dandeessu jechuudha. Kunoo akkuma arguu jirtanii amma هاي كبجمتوتا بجلتمتوتا إلمان ورمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو بجرات تنين amma erga waraabbadhee jedhee as keessatti egaa waan fedhellee maqaa isaa irratti barreessuu illee nan danda'a jechuudha. Waanan fedhe jedhee sana booda maqaa waan hojjetamu kanallee irratti barreeffachuu ni dandeessu. Sana booda erga akkasitti fiddanii as keessa gashitanii akkasitti harkiftanii viidiyoon inni baagaraawundiin gara olii kun haga xumura kana akka inni deeme ilaaluu qabdu. Garuu kan koo bira achi darbee jira jechuudha. Kunoo haga asiitii kan inni agarsiisu jechuudha. Akkasitti yeroo akkana achooftanii jettanii erga dhuftanii as geessanii jettanii kana achi immoo irraa kuttuu jechuudha. Yoo dheeratee jedhe kunoo mallattoo isa lammaffaarraa kanaaniyyii kuttuu jechuudha. Kana achi yoo kutuu feetan isa garachaanu kana kuttuu jechuudha. Yoommoo fillafiitirraa kutuu feetan kunoo bakka kana rukuttuu. Yoommoo giddu lamaanitti kutuu feetan bakka kanaa jechuudha. Kanis walakkaadha yoo baasuu feetan inni kun lamaan akkasii jechuudha. Amma isa lammaffaarraa kanatti kana rukutee isinitti agarsiisu ammalaa kunoo irraa badee jira jechuudha. Amma wallaa qixxaatee jira. Amma akkasitti هاي كبجمتوتا بجلتمتوتا إلمان ورمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو بجرات تنين سنين جدا إيجا برمسا توكو نموتن توكو را خناف دياتي جديد كبر سنين رفيتن جرا حاجة تمر بيكيات نفانا تران سنين جدا ورجال كبا غرا يوتيوب شانل كوتي رفتن ويلكم أنا رفتين حالة كانتي كان سنين جتنون سنين جدا حالة صورات مو مي رفيتن سنين تغرسيسا مي إسا كان أسي حقيتن يجي haala viidiyoo haala suuraatiin immoo isinitti agarsiisa. Isas nafaana turaatii hordofame. Of duuba deebiitan isinitti agarsiisa jechuudha. Amma KineMaster keessatti yeroo nama deebi'ee jedhee KineMaster kunuunsa kanan isiniin jedheen jira. Yeroon KineMaster keessa galee jedhee amma immoo 9:16 kanarrattan hojjedhee isinitti agarsiisa jechuudha. Amma 9:16 kanarra erga dhufee akkasitti galee jedhee amma dhagnee suuraa sana fudhannaa jechuudha. Suuraan kuni kanarratti hojjechuudhaaf yoo deemaa jiraattanii akkanatti agarsiiftu jechuudha. Isin gaduma buufattu hunda isaayyuu. Kunoola akkasitti jechuudha. Arguu jirtanii kunoo akkanatti tartiibaan gadi buufattuu jechuudha. Isin kunoo dhiifama. Egaa isin akkanatti suuraa keessan waan achi keessaa qabdan yoomma fakkeenyaaf yoo suuraa irratti dubbattanii agarsiisuu feetan appiliishinii sana fayyadamtanii amma appiliishina kana waan waraabaa jiruu fi akkasitti fidee gadi buusaa jechuudha. Ammalaa kunoo akkuma arguu jirtanii kunoola amma akkasitti gad darbuu jira jechuudha. Kunoo tartiibaan arguu jirtanii irra deebiitan gadi bubuusuu jira. Akkasitti yeroo gadi buufattanii kaatanii jettan yoo feetan suuraa keessan kana harkaan qabdanii akkanatti walitti dhiyeessitu jechuudha. Hunda isaa kanayyuu akkasitti walitti dhiyeessitu jechuudha. Garuu immoo giddu lamaan kanattis immoo waan feetan irra godhachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kaameraan keessan kun yeroo deemu bifa garaagaraatti jijjiiramaa darbu yoo jettan kunoo bakka kana tuqxanii mallattoo xiyyaara kanarra illee godhachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf gar tokkorraa gar tokkotti yeroo darbu amma gam tokkorraa yeroo gam tokkotti dabarsu bifa garaagaraatiin darbuu danda'a jechuudha. Kunoola amma meemmama na ilaala. Amma yeroo qixxa kana ga'e bifa xiyyaaraa fidee irra dabarsaa jechuudha.
yeroo immoo isa kan agarsiisee ka'e immoo kabiraatti akkasitti fidee dabarsaa jechuudha. Akkasitti agarsiisuu illee ni dandeessu isin biratti gaan amma suuraa dhaquu waan ta'eedhaa fi haala viidiyootti yeroo hojjettanu isin mobaayila keessan dalgatti deeffattaniiti amma kana suuraa waan fuudhee asirra kaa'ee fi akkasitti kan isin fiddanii as keessatti gaa tartiibaan taraa taraadhaan dhufee darbaa jechuudha. Kunoo akkuma arguu jirtanii egaa amma dhumaatti mee isinitti agarsiisa. Jalqaba kunoo hanqaaquu kanaa jechuudha ittaanamee cabsamee qodaa keessa godhatamee agarsiifamaara jechuudha. Ittaanee immoo kunoo akka kanatti jechuudha. Hunda isaayyuu wal qixxeeffataa agarsiisaati kadeemamoo jechuudha. Erga kan akkana godhame immoo bifa biraatti immoo jijjiiraa jechuudha laa kunoo. Asirraa yeroo ka'e immoo haala erga xumura geessaniis immoo kunoo erga wal qixxeeffattanii gara dhumaa geessaniis immoo akkasitti agarsiiftu. Egaa haala itti jijjiirama isaa bakka akka ida'uu kana tuqxaniiti irra guutuun isiniin jedha kunoo. Amma beefa gara biraattis immoo jijjiirrachuudhaaf kunoo yoo feene as keessas immoo inuma jiraa jechuudha. Kunoo gara kanattis inuma jijjiiraa jechuudha. Kunoo akka kanattis jijjiiruu danda'a jechuudha. Bifa feetanitti akka feetanitti isinii qaqayyaruu danda'a. Akka feetanitti gaa isintu godhachuu danda'a. Kana keessaa barbaaddanii bakka ida'uu gidduu kana tuqxanii kunoo kun hundi isaa bifa irra godhachuu feetanidha jechuudha. Akka isinii qaqayyaru godhachuu yoo feetan haala kanaanii jechuudha. Kunoo akkuma arguu jirtanii. Egaa barumsi irraa kun akka isinii galee abdiin qaba. Yoo isiniin galle immoo viidiyoo kana jalatti koomentiidhaan nu gaafadhaa. Nuuf hin galle nuuf ibsi yoo jettanii gara waatsaappii kootiitiin illee dhuftanii na gaafachuu dandeessuun isiniin jala amman beekurraa isiniifan ibsa. Anis egaa waan namoonni na gaafatanii jedhaniin malee garuu waan kanarratti amma dura takkaa hojjedhe illee hin beeku. Egaa yoo immoo wanta barsiisu kun isiniif galee isinii fahamtanii jettanii irraa barattu jedheetanii wanta waan kana isiniif dhiyeesse egaa kaa'in maasterii kana keessa galtanii akkasitti fiddanii viidiyoo keessan bifa bareedaa ta'een wal qixxeessitanii akkanatti wal duraa duubaan jalqabama fakkeenyaaf waa'ee hanqaaquu yoo barsiisuu deemtan hanqaaquun kana akkasitti agarsiiftu achii kaatanii erga cabsitanii kaatanii akka kanatti agarsiiftu achi erga cabsitanii kaatanii immoo haala kana erga gootanii agarsiiftu. Egaa agarsiisaa viidiyoo keessan dhaabaa akkuma duratti isinitti meerra deebiin isinii maara. Viidiyoo keessan dhaabaa agarsiisaa viidiyoo keessan dhaabaa yeroo viidiyoo keessan dhaabdan immoo viidiyoo keessan irraa tasan deebitanu dhaabdanii kaataniitiyyi viidiyoon bakka sanarraa waan hin deemnee fi asiif achi bakka biraa tuquu dhiiftanii viidiyoo keessan bakkuma sanatti dhaabbattanii ala waan sana agarsiiftanii jettan amma hidhattanii bakka dhaabdan kanarraa immoo tuqxu jechuudha. Amma fakkeenyaaf daqiiqaa 2 waraabdanii yoo dhaabdanii ala immoo waan sana immoo wal qixxeeffattanii namatti agarsiisuu feetan immoo daqiiqaa 2 sanarraa immoo hin tuqxu jechuudha. Achi immoo hin lakka ala 3 geessan immoo akkasitti dhaabaa agarsiisaa irraa fayyadamtuun isiniin jedha. Egaa erga kana akkasitti xumurtanii jettanii beeksisa yuutuubii keessanii illee yoo feetan akkasitti agarsiifachuu dandeessu. Erga kana xumurtanii kaatanii gaala isinitti immoo seefii godhattan akka kan kootiitti kunoo mallattoo kanaa jechuudha. Mallattoo xiyyaa gara ol garagaleeru kana akkasitti rukunnee ergasii kunoo seef jedha garuu keessan ekspoort ka jedhutu isinii dhufa. Kuni dijitaaliidhuma kana 30 isinii ta'uu qaba. Kun 30 irraa kun immoo FHD dha kanumarra taa'uu qaba. Yoo moobaayilii keessan moobaayila xiqqishoo yoo ta'e 720 kanarra illee akkasitti ol dabarsitanii godhachuu dandeessu jechuudha. Akkasitti ol dabarsitanii warri moobaayilii keessan immoo moobaayila gurguddaa yoo ta'e jedhee moobaayila viidiyoo fudhachuu danda'u yoo ta'e 1080 marra yoo gootanis bareedaadha. Viidiyoo kwaalitii ta'uudhaaf isiniin jedha. Egaa isinis immoo nu jajjabeessuun isiniin jedha. Viidiyoon irraa immoo isin irratti dheerate dhiifama.